السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الراس ديبنا جرا برنوت حالا برباچساتي كنمو اتفايدمي فايدانسا ايغا اتفايدمي بودا اركو دندو كان وان فيت راهوبچو دنديسو توكوس اسني غبديت فينجرا ديفا مغانا غاني رامفني ilmaan oromoo kan qaale bakka jirtan hundatti kan kaabaa kan kibbaa kan dhihaa kan bahaatis nageenyi keenya qilleensarraan isin haa qaqqabu jecha warri chaanaala Abdurriitich miidiyaatiif haaraa taatan laayik sheer sabskraayibii tuquudhaan nu jajjabeessitanii akka nuti barnoota biraallee isiniif dabalu nu godhuun gahee keessanii kun dirqama keessanii nu jajjabeessaa nuti ol guddattoota akka barnoonni guyyaa guyyaan nuti dabarsinu isin bira ga'utti laayik sheer sabskraayib koomaant gootanii hiriyoota keessan biraanis ga'uu hin dagatinaa jechaadha. Barumsi keenya kanarraa maali? Akkaataa silkii keessan ittiin haarawomsitan yookaanis abdeet itti gootan foonii keenya akkamitti abdeet goona isii foonii keenya abdeet godhuun mobaayiluma keenyaafuu hedduu takka barbaachisaa. Tokko mobaayila keenya akka inni biizii ta'ee nu harkaan qaqqabamneef ni gargaara. Lama wantoota adda addaa vaayirasii adda addaa kan karaa garaagaraatiin seenes ni qulqulleessa. Sadaffaa silkuma kee kana wanti haarayni sooftiweerri haarayni ati kan osoo ati beekteen fayyadamin si booda qacaanamee jira isa kana sooftiweera kana akkaataa inni bifa haaraan si dhufu ni godha. Sooftiweera osoo ati ittiin fayyadamin jechuun dhokatee jiru jira settingii keessa inni kun akka aktiivsii ta'u ni godha. Inni afuraffaa silkimmaan kee kunu akka garatee qulqulluu ta'ee saffisa yookaan fixnatii qabaatu siif godha. Kanaaf osoo waan takka silkii kee yookaan mobaayila keetirraa humaa takka illee hin dhaabne jechuudha footoolee osoo hin dhaabne akkaataatti abdeet itti godhan inni isin garsiisa. Steeppiin ani isin deemaatii ilaala. Steeppii tokkoffaa eessa deemta? Settingii mobaayila keessanii irra galtu. Settingii mobaayila keessanii irra galtu. Settingii mobaayila keessanii irra erga galtanii booda gaduma dhuftu. Gaduma deemtu. Gaduma dhuftu akka agartan kanatti maal jaa sooftiweer abdeet jaa. Sooftiweer abdeetii kana ilaallu inni isa jira unu ilaal iddoo kana jira sooftiweer abdeetii kana jechuudha. Sooftiweer abdeetii irratti ho'itu istaayila kana sii fida daawuloodeenda instaal qayyoo kanaa sii fida irratti ho'ita jechuudha. Waayifa kee bantee irratti ho'ita daataa kee bantee irratti ho'ita hanganni obsaan sii xumuruu eeyda. Kana booda awutomaatikaalii silkiin kee dhaamee qabata. Ani xiyyaa'uun laast cheekd oon naan jaa August 16 godhee waan ta'eef downloading via mobile network may result in what? Additional charge. If possible download via Wi-Fi network instead nanja. Waan in godheef lama dara deebi'ee godhuun nan barbaachisu irratti ho'itu jechuudha. Automaatikaalii siif deemaa jechuudha. Listiin isaa si ba'a. Listii abdeetii jira. Akkamma inni siif wanna godhe kanatti sooftiweer abdeet godhii siin jaa. Xiyyaa'uun wanna godheef jecha naan ta'u jechuudha. Kanaaf ifiif yootti tuyte ifiif si oofa hanganni isteeppii san si xumuru obsaan eeggattee waan inni si xumure siif haaroomee cufee awutomaatikaalii dhaamee banama. Irra deebi'ee awutomaatikaalii dhaamee banama. Munoo xiyyaalaal akkana naan jee ani irratti uynaan maal naan jee sooftiweer abdeet your software is what? Up to date. Bakka update ta'ee jira. Update information
wanni hundinuu jechuudha waan UP version hangana update ta'ee jira 5.1 update ta'ee jira current version kee SRT 5FX kana modela silkii kiyyaanaaf fida isa kana waan ta'ee jiruuf lamada ta'uun isan barbaachisu akkasumatti istaayila kanaan sii fidaa jechuudha namni hundi akka irraa fayyadamee wanta kanatti check godhee silkii isaa mobaayila isaa update godhatu share gootanii akka nama hunda bira ga'u godhuu qabdan guyyaa biraa barnoota biraa qabannee waan walitti deebinuuf barnoonni keenya irraa asuma irratti dhaabbata nagayaan jiraadhaa barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti gizee gaarii